Didde booyaa jirti beektaa? Bakka wamnu tokko iyyuu mul'atee hin jiru sa'a sanisitti. Didde isiin. Hagana didde jennaan bakka kootuu jedhan didde. Giseen suuraa kaanee inni onnee dheetiin jedhu isin dudde gargaltee imimmaan kun keessa dhab keessaa jedha. Adaa kaameraa mastaawwatii keessa fuudhe. Mataa si fuudhe kaa'ee. Kaameraan kabinni ka fuudhe. Oromoon ammoo waa arguu dhabdi. Makiin zoom godhanii ilaalanii makiin kaameraa duuba teettee booyaatti. Gaddi sun fooxaati. Yan fooxaa gurraattiin jaaladha. Fidinaa uffata. As kenni ollu fi fooxaa naa fidina. An fooxaa gurraattiin jaaladha bar. Habibti gisee ansi ajaje waan ansi erge ajaje. Mana ajajiin mee mannaan guyyaa alaa sirraa deemu sila. Ayaa sanarraa deemta habibti tiyashin gisee awwaa as kenni jedhe kan as kenni. Sirraa haa galu dibbirti. Wallaahi akkasuma sosochoy gisee awwaa fuudhi sin jedhe. Burcuqqoo fi waa miici. Ibsaan galee bar. Nagartanii booyee ija kiyya na diimatti taa'u jira. Rabbi nagaan agarchuu inshallah. Amma asli maallaqa itti maashi maallaqa akkana bira kaayyatu. Innaa garuu baay'een gammadeef dhugaa dubbachuudhaaf ይገባዋል ዶክተር jechuun ይገባዋል nama miskiina akkasii jechuun nama miskiina nama qarqaaru jechuun guyyaa tokko illee ta'u dhoobataa tokko maqaa isaatiin inni kan nu baatullee fakkeenyaaf inni wayii kan nama amma nam tokko bargisee nama qarqaaru akkana jettan nam tokko nama qarqaare wayii kiisha isaatii baasii kana doktar kiisha isaatii maallaqa baasu miti kophee miila isaarraa baasii namaan kanna wallaahi laazim kophee miila isaa baasee namaa kanna jechuudha. Okay, garummaa isarraa kan ka'e jechuudha. Sinigalee. Kanaafuu nam tokko maqaa nama tokkooti yoo gargaarame akka namni sun gargaarame sababni yoo isa ta'e qarqaarame sababa dooktar asliitiin nama meeqaa qarqaarame jechuudha. Kanaafuu argachuun nama tokko gaafa rakkoo nama tokko baasu qofa jaalachuu osoo hin ta'in gaafa innillee waa arkatu gammachuu qabdaniif gammaduu qabdaniif. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fiigiseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa ibsishaan turte ji'a lamaatiin booda karaa kaayiroo deebi'uu isaatirratti viidiyoo duraan isin hojjedheetan ture. Egaa viidiyoo kanatti aansuudhaan yeroo ibsishaan deemu makee maaltu mudate maal akka goote kan wajjin ilaallu ta'a. Egaa waan ofii makii cinaatti kan argamtu guyyaa har'aa waan ofii makii cinaadhaatti makii jajjabeessaa homaa miti jechuudhaan cinaatti argamti. Haa ta'u malee shiccitiiwwan yeroo ibsaan deemu makiin taate hunda isaati gadi baastee kan jirtu haati faaxee yookiin waan ofii jechuudha. Egaa isheenis akkana jettee yeroo ibsaan deemu makiin Shantaa ibsaan qopheeffate shantaa dugdaa kan ibsaan baatee deemu argatan hundi keessanuyyuu isa keessa of keessee isa keessa of guutee ofitti cuftee haala saniin illee yaaltee turte jetti haati faaxee yookiin waan ofiiti. Kun egaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Osoo karaan oduu garaan adda nama baasin karaan adda nama baasaa suni dhugaadha. Egaa makiin yaalii akkasii hanga adeemsistutti kan geesse kun immoo jitu jaalala ibsaa qabduu fi akkasumas ibsaan irraa fagaachuu waan hin barbaanne fi egaa yeroo dhiyaa keessatti haalli mijatee fi akka bakka tokko jiraatan akka haala hundumaa waaqayyo gooftaan mijeessee fi iddoo tokko jiraatan kuni kadhannaa hunda keenyatti isaanii fi rabbiin illee makii biyya baqaa kana keessaa baasee abbaa manaa ishee jaalattu ibsishaa biraan akka ga'u abdii qabna. Namoota hundarraan jiran qilleensa irratti wal jaalatanii kan jiran waaqayyoon waliin haa gahu haala mijeessuu fi akka wal argatan waaqayyo haala haa mijeessuu fi hundi keessan warroonni viidiyoo kana argitan jaalalaan halaalarraa beektan jaalaltanii halaalarraa qabdan niifama. Hundi keessanuu makii haala siifaa mijeessuu sillee haala siif mijeessee biyya baqaa kana keessaa si baasee abbaa manaa kee kan baay'ee jaalattu biraan
sagahu jechuun hin dagatinaadha. Koomentii keessan jalatti warroonni makii jaalattan warroonni dinqisiifattan maatii ishii kan taatan hundumtuu egaa hundumtuu gammachuu makii baay'ee namni hunduu faana gammada gadda ishiitillee akkasuma makiin maatii hedduu qabdi. Dhugaa rabbii deeggartoota hedduu qabdi. Kanaafuu hundi keessanuu makiidhaan aisoo jabaadhu guyyaan tokko wanni hunduu milkaa'atillee dhaqxaa wal argitan jechuun hin dagatinaadha. Viidiyoon har'aa qabadhee isiniif dhiyaadha. Asumarratti xumuraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.